waaqayyo nu adammasu saba waaqayyo. Amen. Efesoon 5:14 irratti akkas jedha. Ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa kai Kiristoosiif hin ibsa jedhamee haleluuyaa. Amen. Oh, anta mitteenya niqa. Oh, waaqayyo nu adammas. Amen. Isa raftuu dammaqi. Dammaqi boleetti ko dammaqa boleessa ko. Waaqayyo nu adammas. Amen. Yettiin beekamtu akka hattuuti. Akka tasaati. Etu beekanii warri kudhanii kun dhama'anii misirrucha eegaa turan. Hunduma kudhanan isaanii durboonni kudhanan suni nama gaddisiisu baay'ee. Misirruchuma eeguudhaaf garuu maal godharee warra shaniitti hin cufame. Warra shaniitu waggale obboloota koo godhatanii dubbistanii baay'ee isin gaddisiisa. Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaa'an isaa wajjin mana cidichaatti ol hin galan. Warri qophaa'an, warri dammaqanii eeggatan. Haleluuyaa. Amen. Oh, haleluuyaa. Isaa wajjin mana cidichaatti ol hin galanii. Balballis hin cufame. Durboota sana keessaa warri hafan immoo booddee dhufanii yaa gooftaa nuu bani jedhaniini. Inni immoo deebisee dhuguman isiniin jedha. An isinin beeku jedheeni. Waaqayyo nu haa oolchu. Amen. An isinin beeku jedhamu waaqayyo nu haa oolchu. Oh, maqaan Yesuus. Yesus Kristos dhiiga isaa nu dhangalaasee. Oh, nuuf jedhee fannoo irratti rarra'ee akka nuyi jireenya bara baraatti galluuf nuuf filateera. Garuu qophaa'uu jechaa jira. Akka nuyi bakkeettamu nu barbaadu qophaa'uu jechaa jira. Sagalichumatu jedha. Wangeela itti dabaluu sirraa hir'isuus hin dandeenyu. Warri qophaa'an isa duukaa mana cidichaatti ol galan. Gara cida hoolichaatti ol galan. Har'as Yesus Kiristoos hin dhufaa. Mujaajilli namni hoolaan waaqayyoo. Dhirsi misirroo hin dhufaa. Cidi hoolichaa hin taa'u. Boleessa koo obboleettii koo ol lixuudhaaf isa wajjin isa duukaa gara cidichaatti mana cidichaatti ol galuudhaaf warra qophaa'an keessaa waaqayyo nu haa taasisu. Amen. Oh, makradi labaso prajana magaya. Hallelujah. Innu fa mushurich. Amen. Innu fa dirsi misro. Innu fa Yesus Kristos. Amen. Makne ha ekannu. Amen. Inni sadaffaan daddafeen deema gabaa dubbachuu nan danda'an ture garuu yeroo bal'aa fudhachuu hin barbaadu. Inni sadaffaan maal gochuu qabdi waldaan kiristaanaa? Misirrittiin maal gochuu qabdi? Qophee akkamii gochuu qabdi? Ni jedhu inni sadaffaan qulqullummaa see eeggachuutu irra jiraata. Qulqullummaa see eeggachuutu irra jiraata. Akkas jedha. Mul'ata 19 irraa siniin dubbisa lafuman sila dubbisee boqonnaa 19:8 irraa akkas jedha. Uffata quncoo talbaa hojjetame calaqqisaaf uffata quncee talbaarraa hojjetame calaqqisaaf qullaa'aa uffachuun isheedhaaf kennameera. Haleluuyaa. Ee'uudhaaf isheedhaaf misirrittiidhaaf kennameera. Uffata quncee talbaarraa hojjetame calaqqisaaf qullaa'aa uffachuun isheedhaaf kennameera jedhee. Waldaa kiristaanaatiif kun kennameera. Amen. Anaaf isiniif kennameera. Dhiiga Yesus Kiristoosiin qulloofneerra. Gallanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Qulqullummaa see eeggachuutu irra jiraata waldaan kiristaanaa. Hallelujah. Aniif isin qulqullummaa keenya eeggachuutu nurra jiraata. Waaqayyo qulqulluudha. Qulqullummaatti gammada. Amen. Waaqayyo qulqullummaatti gammada. Wal makaatti hin gammadu. Deebi'ee immoo mul'atuma 7:14 irratti akkas jedha. Mul'ata 7:14 irratti immoo akkas jedha. Daddafeen dubbisa. Hallelujah. Mul'ata 7:14 akkas jedha nan dubbisa.
Ani mo gooftaa koo meequt masadis kaasiyoon dubbis ergasii maanguddoota keessaa inni tokko warri uffata 13 kaaseen dubbise mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 13 kaase. Ergasii maanguddoota keessaa inni tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'ii eessaa dhufaniis jedhee na gaafate. Ani immoo gooftaa koo situ beeka jedheenii deebiseefi inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Haleluuyaa. Amen. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru jedha. Yesus Kristos dhiiga isaatiin nu bitateera. Dhiiga isaatiin miiccannee qulloofneerra. Garuu akka nuyi biyya lafaa wajjin wal maknuun barbaadu. Isa qullaa'e kana, uffata qullaa'e kana, jireenya qullaa'e kana, Yesus Kristos uffannaa keenya. Haleluuyaa. Isin kan ofii keessanii miti jedha. Isin kan ofii keessanii mitedha. Kanaaf qulqullummaa isaa eeggachuutu irra jiraata waldaan kiristaanaa. Biyya lafaaf waan biyya lafaa keessa jiru hin jaallatinaa jedha tokkoffaa Yohaannis irraa. Biyya lafaaf waan biyya lafaa keessa jiru hin jaallatinaa. Biyyi lafaa xuraa'ummaadhaan guutuudha. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa wajjin wal makuun irra hin jiraatu. Aniif isin waldaan kiristaanaa anaaf isin hedheera. Wal makuun nurra hin jiraatu. Jireenya wal makaa hin jaallatu Waaqayyo. Amen. Jireenya wal makaa hin jaallatu Waaqayyo. Amen. Ani qulqulluudha. Ani qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulluu ta'aa jedha. Tokkoffaa Phexros 1:15 irratti. Ani qulqulluu akkan ta'e isin qulqulloota ta'aa jedha. Qulqullummaatti gammada Waaqayyo. Haleluuyaa. Ani qulqullummaa deddeebii qulqullummaa barbaada Waaqayyo. Qajeelummaatti gammada Waaqayyo. Garaa qullaa'ee barbaada. Garaan isaanii kan qullaa'e isaan toloota Waaqayyoon arguuf jiru jedha. Maatewos 5:8 irratti. Wangeela Maatewos irratti. Garaan isaanii kan qullaa'e isaan toloota Waaqayyoon arguuf jiruudha. Qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun akka hin danda'amne dubbata kutaan sun. Qulqullummaa waldaa kiristaanaa irraa hin barbaachisa. Maal fakkaatti saba Waaqayyoo irra waldaan kiristaanaa? Biyya lafaa wajjin wal tuttuxxee, biyya lafaa wajjin wal keessa galtee, takka biyya lafaa, takka as, takka achi lixxee as lixaa jirti moo qaxxettee Kiristoosii wajjiniin qulqullummaadhaan deemaa jirti? Waaqayyo nu haa gargaaru. Amen. Mul'ata 22:14 irraa immoo akkas jedha. Mul'ata 22:14 irraa akkas jedha. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanidha. Haleluuyaa. Amen. Isaan muka jireenyaa namaaf kennu bira ga'uudhaaf aaboo qabu jedha. Galanni Waaqayyoo. Yesus. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanidha. Cidha hoolichaatti gara muka jireenya kennuutti galuudhaaf. Waaqayyo nu haa gargaaru. Amen. Waaqayyo arraba keenya, jireenya keenya, garaa keenya, ija keenya, namummaa keenya haa qulleessu. Hin beektanii ree isin iddoo bultii afura qulqulluu akka taatanidha. Hin beektanii ree mana qulqullummaa Waaqayyo iddoo bultii afura qulqulluu akka taatanidha. Tokkoffaa Qorontos keessaa iddoo bultii afura qulqulluuti nuyi. Waldaan kiristaanaa iddoo bultii afura qulqulluuti. Hallelujah. Qulqullummaatti gammada Waaqayyo. Cubbamoota jaallata malee cubbuu wajjin waliin galu Waaqayyo. Amen. Xuraa'ummaa wajjin waliin galu Waaqayyo. Biyyi lafaa xuraa'ummaadhaan guutteetti yeroo kamirrayyuu ifa manaa godhaa. Ifa manaa godhaa. Yeroo kamirrallee xuraa'ummaan wanti gurra namaa sukkanneessu dhaga'uudhaaf dubbachuudhaaf illee kan namatti ulfaatu biyyi lafaa kanaan guutamtee jirti. Waldaa kiristaanaatu biyya lafaa keessa Kiristoos Yesus biyya lafaa keessaa nu baase, nu filatee, dhiiga isaatiin nu miicee, nu qulleessee, qulqulloota nu godhee, adda nu baase. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf. Amen. Adda nu baasee
waaqayyo ulfina isaa fudhatu. Amen. Adda nu baase. Luba qulqulloota luba kakuu haaraa nu taasise. Tokkoffaa Phexros irratti yoo ilaaltani. Tokkoffaa Phexros ergaa Phexros duraa boqonnaa 2:9 irratti akkas jedha. Isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa'aadha. Hallelujah. Saba qulqullaa'aadha sinedha. Saba adda ba'eedha. Waldaan kiristaanaa adda kan baateedha. Ecclesia. Waa'ee waldaa kiristaanaa waaqayyo yeroo biraa walii wajjin ilaalla. Waldaan kiristaanaa adda kan baateedha. Amen. Filatamtee. Amen. Dhiiga Yesuusiin bitamtee kan baateedha. Kanaaf garuu qomoo fo'amaadha. Ati qomoo fo'amaadha. Obboleettii obboleessa. Hallelujah. Amen. Qomoo fo'amaadha nuyi kan waaqayyo nu fo'ateedha. Egaan jedheetu luboota mana mootummaati. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha. Abee warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha. Isa kaan wajjin warra wal ergisan miti. Ergisa al tokko waaqayyoof al tokko biyya lafaaf al tokko sanaaf no maqaa Yesuus Kiristoosiin hin ta'u inni kun hin ta'u jireenya ergisaa hin ta'u maqaa Yesuusiin. Amen. Hin ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Hin ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Wanna jechisiisaa jira laanuman jedha laa hin ta'u maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Kosaa kaabiga aiklaatina waaqayyotti hin gammadu obboleessaa obboleetti. Takas. Farsa durii tokko irra farsa natti buuse fakkaata. Ifa manaa godhaa. Amiin waaqayyo. Akkas jedha yookiin Kiristoosiif karaan sadiin jiruudha farsichi. Karaan sadiin jiru way እንግዳን ነገር ጋር ተእምቤኩ ጋውጂትራ አከሰረ ማስቼ ወደ ጎጎሩ ማቴ ወይ ከዓለም ወይ ከጌታ ወይ ከኢየሱስ ወይ ከዓለም ምሕረት እንጂ ሶስት መንገድ የለም ነንራፈተ ጋዱሉ ሚስናት ደምቴ ፓርሳዲ ፓስኑዳ ሃሌሉያ Amen. Yookiin biyya lafaa yookiin kan Kiristoosii filadhuudha. Karaan sadiin jiruudha. Karaan sadiin jiru. Karaa sadii irra deemuun hin danda'amu. Luba mana qulqullummaati. Waaqayyoof kan filatamneedha. Waaqayyo kan adda nu baafateedha. Waaqayyo ofiisaaf kan nu qulleeffateedha. Maqaan isaa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Galanni waaqayyoo dhaafa ta'u. Kanaaf Kiristoos kan ofiisaa nu godhateera. Ati kan Yesuus. Ormi si keessaa waan tokko hin qabu. Ormi si keessaa waan tokko hin qabu. Biyyi lafaa si keessaa waan tokko hin qabu. Dhuunfaa Kiristoos yaati. Sure. Jesus. Dhuunfaa Kiristoos. Hallelujah. Amen. Dhuunfaa Kiristoos yaati. Wanti biraas keessa taa'uu hin danda'u tasumayyuu. Mi'a ergisaas keessa taa'uu hin danda'u tasumayyuu. Amen. Mi'a isaas keessa kaa'achuu hin danda'u biyyi lafaa. Mi'a isaas keessa kaa'achuu hin danda'u diiyaabiloos. Ati mi'a Kiristoos. Mi'a naqataa Kiristoos. Amen. Hallelujah. Kan waaqayyo dhaafa ta'u. Amen. Durbii naqatamte akkamii baay'ee qulqullummaa see eeddii. Deemsa seen eeddii. Jireenya seen eeddii. Hallelujah. Kiristoosiif naqatamtee tabboleetti. Kiristoos si naqatee obboleessa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Achi ilaalanii as ilaaluun hin jiru. Achi ilaalanii as ilaaluun hin jiru. Amen. Kan isa kanaa ta'uun hin danda'amu. Tasumayyuu hin danda'amu. Kiristoosiif naqatamteetta. Amen. Hallelujah. Hin dhufanni si naqate immoo si fudhachuudhaaf. Hin dhufan hallelujah. Maakiraadii baay'ee dooramas. Amen. Hallelujah. Hin dhufan. Amen. Hallelujah. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Amen. Mul'ata torba
kudha afurirraa deebisee dubbisuu barbaada. Mul'ata torba afurirraa silas dubbiseera. Kutaa kana deebisee dubbisa ammas akkas jedha. Ani immoo gooftaa koo situ beeka jedhee deebisee fi inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanidha. Amen. Dhiiga hoolichaatiin miiccatanii deebisanii xureessuu yakkadha. Yakkadha. Dhiiga hoolichaatiin miiccatanii deebisanii xureessuun amanamummaa dhabuudha misirrochaaf. Waaqayyo hubannaa nuuf laatu saba Waaqayyo. Amen. Amen. Waan nama dhibu Kiristoos Yesuus iddoo kana wangeela Maatiyos boqonnaa 22 irratti fakkeenya dubbata. Isin dubbifadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 11 amma 14tti argattu. Kan nama dhibu kutaa kana bal'aadha. Isin dubbifadhaa. Kiristoos Yesuus gaafa fakkeenyaan dubbatu mucaa isaatii fi nama cidha qopheesse tokko fakkeenya fudhata. Namni mucaa isaatiif cidha qopheesse immoo maal godhaa hojjettoota isaatiin dhaqaatii namoota cidha kanarratti argaman waamaa jedhee gaafa ergu warri kaan sababa adda addaa himan dubbifadhaasin sababa adda addaa himan cidicha irratti argamuudhaaf fedhan godhanne warri waamichi isaan qaqqabe fedhan godhanne isa booddee gaafa deebi'aniitti mani ingaddee abbaan mucichaan gaddee dhaqee dhaqa karaatti ba'aatii namoota argitan sassaabaati waamaati fidaa jedheen karaatti ba'an gaafa karaatti ba'an sakaan jaamaa sakaan harka citaa bakka namoota adda addaa waamanii dhufan gaafa mana cidichaatti ol galanii hundumtuu wayyaa cidaa uffatanii turanidha. Gaafa abbichi abbaan mucichaa dhufee ilaalu warra cidha irratti argaman inni tokko isaan keessaa uffata cidaa hin uffanne turedha. Hinaare uffata cidaa tuun uffatin akkamitti mana cidaa kanatti ol galte harka isaa hidhaatii harka isaa olitti hidhaatii baasaatii iddoo dukkanni jirutti gad darbadhaa fakkeenyaan dubbate. Wayyaa cidaa namni literally gaafa cidha dhannu wayyaa bareedaa filatamaa uffannee dhanna. Namni hundumtuu kamtu gaariidha isa jedhu filatee dhaqa. Cidha nama sanaa bareechuudhaaf ofiifis bareedee argamuudhaaf. Kiristoos Yesuus dhiiga hoolichaatiin miiccannee wayyaan keenya qullaa'e. Cidha hoolichaatti ol galuu kan danda'u wayyaan sakkaan qullaa'e wayyaa cidaa kan uffate duwwaa wayyaan cidaa keenya Kiristoos Yesuus haleluuyaa. Amen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Dubbifadhaa kutaa kana baay'ee namatti tola. Yeroo keenya wajjin deemuudhaaf dhaqeen dubbisneen warra qophaa'anii of qulleessanii isa eeggatan Waaqayyo nu haa taasisu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Warra qulqullummaa isaanii eeggatanii isa gammachiisan cidha hoolichaatti mana cidaatti ol galuu danda'an Waaqayyo nu haa taasisu. 22 irraa akkas jedha kana dubbiseen qabxii isaa ittaanutti darba. 22 irraa akkas jedha. Warri waamaman baay'eedha. Warri fo'aman garuu muraasa jedhee deebisee 13 kaasee yoon dubbise yommus mootichi warra achi keessa argamaniin harka isaaf miilla isaa hidhaatii dukkana isa alaatti darbadhaa ittiin jedhee ilaala. Dukkana isa alaatti gad darbadhaa jedhe. Warra achi keessa jiran keessaa wayyaa cidaa kan hin uffanne arge. Kana booddee mootichi keessummoota isaa ilaaluudhaaf ol galee nama uffata cidaa hin uffanne tokko argee jedha. Murtoonniitti murteessa ilaala. Lafa dukkanaatti gad darbatamu. Abeet Waaqayyo nu haa oolchu. Amen. Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo nu haa oolchu. Amen. Qabxii inni arfaffaan
gammachuudhaan eeggachuu. Waldaan kiristaanaa misirrittiin akkamitti misirrocha eeggatti cidha hoolichaa irratti argamuudhaaf maal gochuu qabdi? Akkamitti eeggachuu qabdi? Inni jedhu arfaffaan gammachuudhaan eeggachuudha. Gammachuudhaan eeggatu. Warrumti cidha biyya lafaa qabanii gammachuudhaan eeggatu. Gammachuudhaan eeggatu. Silas ni dubbiseera tokkoffaa Phexros 2:9 irratti. Aniif isin filatamnee waamamneerra cidha kanatti cidha hoolichaa kanatti irratti argamuudhaaf itti galuudhaaf carraa arganneerra filatamneerra waamamneerra galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Waamichi nu qaqqabeera fayyineerra. Daawit akkas jedha faarsaa 51:12 irratti akkas jedha. Gammachuu fayyina kootii naaf kenni jedha. Faarsaa 51 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha nan dubbisa. Akkas jedha. Waaqayyo ifam 12 51:12 irratti akkas jedha. Hallelujah. Hallelujah. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Gammachuu fayyina kootii naaf kenni jedha. Amen. Amen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Gammachuu fayyina kootii naaf kenni jedhee dubbata iddoo kanatti. Amen. Maanni fayyineerra al tokko fayyuu keenya homaatti lakkoofnu. Fayyuu keenya homaatti lakkoofnu. Kan nama dhibu foonitti fayyuun keenya baay'ee gaariidha. Kan nama dhibu har'a yoo isa tokkotti fayyinee borimmoonni tokko nu dhukkubuu danda'a. Bor gosa biraa dhukkuba gosa biraa na hubadhaa yaada gaariidhaan kan foon gati ta'e biyya lafaa keessa jirra gati ta'e gidiraanis irra jira jedheera. Dhabuu dandeenya ta'a. Wanti nu gaddisiisu baay'eetu jira. Dhabuun nu gaddisiisuu danda'a. Dhukkubsachuun nu gaddisiisuu danda'a ta'a. Namniif nyaara nutti guruun nu gaddisiisuu danda'a ta'a. Haa ta'u iyyuu malee gammachuu fayyina keenyaa homtinuu nu dura burreessuun irra jira. Homtinuu nu dura daalacheessuun irra jira. Gammachuu fayyina kootii naaf kenni jedha. Daawit akkas jedhee kadhata. Kanaaf yeroo hundumaa isa kana fayyuu keenyatti gammaduun nurra raata. Yeroo tokko caafata tokkoon dubbise akkas jedha. Lallaba tokkoon dhaggeeffadhe akkas jedha. Namni jedha tureera barrisaa bara 80 keessa. Namni fayyuu isaatti hin gammanneedha. Fayyina bara baraa argachuu isaatti namni hin gammanne. Namni gammachuu hin qabaanne homtuu isa gammachiisuu hin danda'u. Dhugaadha kun. Dhugaadha. Waaqayyo fayyuu keenyatti warra gammadan Waaqayyo nu haa taasisu. Amen. Warra fayyuu isaaniitti gammadan Waaqayyo nu haa taasisu. Amen. Eeyyee maaliif warqeerra afanii yoo deemsisan nama akkasii gammaduu hin danda'u. Warqeerra afanii yoo deemsisan gammachuun dhugaan Kiristoos Yesuus biraa namaaf kennama. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Gammachuu dhugaan birriin hin kennu, warqeen hin kennu, meetiin hin kennu, barumsi hin kennu, pozishiniin hin kennu, homtuu hin kennu. Gammachuu dhugaan Waaqayyo biraa namaaf kennama. Amen. Gammachuu fayyina kootii naaf kennedha. Fayyuun keenya jireenya bara baraa argachuun keenya waan hundumaa gararraadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Amen. Eeyyee fayyineerra jireenya bara baraa arganneerra. Inni biyya lafaa kun hin darba. Hin darba obboloota koo. Wanti aduu gadi hundumtuu hin darba. Inni nun gaddisiisinarra. Inni nun gungumsiisinarra. Fayyuu keenyatti gammannu. Kanaaf isa nu fayyiste kana gaa isa fayyina bara baraa nu laate isa jireenya bara baraa nu laate kana gammachuudhaan eeguun nurra jiraata. Kanaaf Phaawulos Filiphisius 4:4 irratti akkas jedha.
yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammoonan jedha gammadaa dibati gammachuu maqaa gooftaa Yesuusiin isinirratti dhangala'u. Amen. Gammachuudhaan eeggachuudha waldaan kiristiyaanaa nyaara guuraatu hin ta'in. Isa yeroo waynutti badu yookiin dhukkubne yookiin dallanne yookiin harka dhabne Maaraanataa Yesuus kottu jennu mini fuula guuraa gammadaa Maaraanataa hoolichaanaa kottu haleluuyaa. Amen. Hallelujah. Sakrama jana magaya dona mas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Gammachuudhaan Yesuusin dhufa guyyaa guyyaatti. Hallelujah. Amen. Oh, Yesuus Kiristoos gooftaa. Amen. Waan tokkotu natti dhufe isiniin dhugaa ba'a. Yeroo tokkotu barumsaani tajaajilaadhumaan barumsan baradhan ture. Greditu maxxanfame. Achi namichi astamariin tokko lecturii isatu nuu kenne ture. Achi gredi ilaallanne an kolfaanuma deema gaa Waaqayyoof galatu. Achi ጓደኛ ኮ ሰነብራ ጅርቱኒ ማኒ ኤፊዴይ ቢፊዴፍ ሚትሰየሮ ሁንዱማ ከኑማ ጀተን ሃሌሉያ Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ሃሌሉያ Amen. ሰኑማ ቢይለፋ Amen. ተስተውባደስ ቢይለፋ hindarባ ሃሌሉያ Amen. ምስሮችን ነው Amen. ሃሌሉያ Sila holy charat argamud afiro hunduma gammanne eggachuu nurra jiraata. Amen. Waldaan kiristiyaanaa gammadduu ta'utu irra jiraata. Biyyi lafaa gaddaan guutuudha. Biyyi lafaa bakka yeroo hundumaa gadda rakkina dhabuu maaloo odeessaa deemti. Waldaan kiristiyaanaas kana odeessiti taanaan maal wal caalleere? Maal wal caalleere? Era Waaqayyo hubannaa nuuf alaatu. Amen. Waaqayyo hubannaa nuuf alaatu. Amen. Ije kooftaa kanatti gammaduu nurra jiraata. Argannis dhabnis ta'es ta'uu baates fayyaa isaanis dhukkubsannis hoolichatti gammaduutu nurra jiraata. Hin dhufa hin dhufa misirrichi haleluuyaa. Gammachuudhaan eeguudhaan nurra gammachuudhaan eeguutu nurra jiraata galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni shanaffaaf inni dhuma dhiifamanaa godha. Mul'ata sagalirra isa jiru dubbiseetan gara qabxii shanaffaatti darba. Mul'ata 19 nan dheeresse natti fakkaata fixeera. Gaariidha. Lakkoofsa 19 akkas jedha. Yemmus ergamaan sun warri gara cida gaa'ila hoolichaatti waamaman haa gammadanii. Amen. Gammadani. Hallelujah. Amen. Gammadani. Amen. Hallelujah. Dibati gammachuu amma maqaa gooftaa Yesuusiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Saba kanarratti dhangala'u maqaa Yesuusin. Amen. Amen. Hallelujah. Rapa kalama wajana maqaa Yesuus. Yemmus ergamaan sun warri gara cida gaa'ila hoolichaatti waamaman haa gammadan. Obboleettii koo waamamteetta. Obboleessa koo waamamtee taqabbane waamamtee haleluuyaa waamamtee waamamteerra gammaduu irra jiraata. Amen. Kiraateeriyaan ba'atee aniif isin koon argannu turreem karaa dhiiga hoolichaa haleluuyaa. Filatamuun nuuf ta'eera. Amen. 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 Kanatti gammaduutu nurra jiraata. Gawaamamtee obboleettii koo gammadi waamamtee misiraachi. Amen. Saba gooftaa fudhannee obarree wajjani. Maal ta'a guyyaatti oolitti himne haleluuyaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Amen. Amen. Waamamneerra gammaduutu nurra jiraata. Amen. Amen. Kototi biyya lafaa. Kototi biyya lafaa gammachuu kana Hallelujah. Kototi biyya lafaa maalonsa. Hundumisa hallelujah. Amen. Amen. Yesuus Kiristoos gooftaadha hallelujah. Amen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Gammachuu kana adaraa ittiin buusinaa. Ittiin buusnu kottaa. Maaliyyuu gammachuu kana tuquun qabu. Gammachuu kana tuquun qabu hallelujah. Amen.
Kiristiyaanaa Oh, kanarratti Jesus. gammaddee eeggachuutu raraata. Oh, hallelujah. Amen. Inni shanaffaaf inni dhuma. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Hallelujah. Amen. Sekroda nama gaya. Yes. Amen. Ililleedhaaf galataan eeggachuutu irra jiraata. Amen. Ililleedhaan galataan eeggattee simachuutu irra jiraata. Hallelujah. Amen. Amen. Ililleedhaan galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedha. Wangeela mul'ata 19:7 kaasee akkas jedha. Kottaa hin gammannaa, hin ililchinas. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Yesus Amen. 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 Baguma carraa kana Daula Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Eekkoon argannu turre. Utuu horiidhaan ta'een argannu turre mobboloota koo. Hallelujah. Hallelujah. Kottaa hin gammannaa, hin ililchinaas, maqaasaas hin guddifnaa. Oh, yes. Guyyaan Amen. gaa'ila hoolichaa ga'eera. Hallelujah. Amen. Oh, Jesus. Hallelujah. Hin gammannaa, Amen. hin ililchinaa. Oh, Jesus. Hallelujah. Dungoon qabatee li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 l
waaqayyo Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord, yes. Amen. 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 Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yaadoo keessan ofirraa dhabdu, rakkina keessan Amen. ofirraa dhabdu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Ila Hallelujah. Mahatma Amen. Gloria. Hallelujah. Jesus Christus goftaadha. Hindufa. Maranatha hindufa. Hindufa. Inni ulfina nufne kun ulfinatti geeddarama gaafas. Jesus Christus goftaadha. Amen. Hallelujah. Kutaa kana dubbiseen gara xumuraatti fida. Hallelujah. Luqaa wangeela tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 nan dubbisa akkas jedha. Hallelujah. Makradi lava sopra jana magaya dona jana mas. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Baay'inatti tolaa jiran. Hallelujah. Amen. Finni waaqa macaafa ta'u. Amen. Oh, Jesus. Akkas jedha. Amen. Obboloota koo jedha. Phaawulos akkas jedha tokkoffaa Qorontos 15:50 kaasee akkas jedha. Obboloota koo namni fooniif dhiigaan mootummaa waaqayyootti galuu yookiis wanta badu. Irran deebi'a. Obboloota koo namni fooniif dhiigaan mootummaa waaqayyootti galuu yookiis wanti badu wanta hin banne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinitti himee jedha. Hallelujah. Amen. Tabeet. Inni ulfina qabne kun isa ulfina qabutti geeddarama. Hallelujah. Malakatichi gaafa afuufamu radina magas. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Akka hin dandeenye nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hundinuu jedha. Nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hundinuu dhoksan an isinitti himuuf jedhes isa kana jedheetu malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Hallelujah. Amen. Geeddaramna battala libsuu ijaatti hin geeddaramna jedha. Malakanni inni lammaffaa warri du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamu jedha. Amen. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kana, wanti hin duune iddoo wanta du'u kana bu'uutu ta'a. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kana yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'u kana yommuu bu'u, inni jedha. Duunni badduu ba'ee mo'ichi argameera. Duunni badduu ba'ee mo'ichi argameera. Ammas immoo mo'ichi kee meerre yaa du'a.
Arfin kees meerriyaa du'aa jedhamee caafame fiixaan ba'eera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hingeeddaramani kun geeddarama maqaa. Jesus. Amen. Yesus Kristos gooftaadha. Hin dhufa Yesus. Amen. Hin dhufa Yesus. Amen. Hin dhufa misirrichi. Hin dhufa Yesus. Amen. Ida hoolicha irratti argamuudhaaf saba Waaqayyoo waldaa kiristaanaa qophoofteetta. Qopheen kee maal fakkaata? Hoolicha simachuudhaaf. Hallelujah. Ida hoolicha irratti argamuudhaaf qopheen kee maal fakkaata? Maal fakkaata? Hallelujah. Guyyichi ga'eera. Misiraachoo guyyichi ga'eera. Waan ture yoo fakkaate iyyuu guyyichi ga'eera. Hin dhufa. Tukkuu iyyuu hin dhufa. Hin dhufa. Hallelujah. Hin dhufa Yesus. Oh, Hin Jesus. dhufa Yesus. Hallelujah. Amen. Guyyaa gammachuu keenya waaqarra. Gooftaa keenya sanuudu yaagarra. Ergamootaa wajjin hojjennee hin farfaanna. Hojjennee hin furraanna. Hojjennee hin farfaanna. Hojjennee hin furraanna. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Galanni Waaqa macaafa ta'u. Amen. Waaqayyo nu adammas. Amen. Hin dhufa Yesus. Amen. Hoolicha irratti argamuudhaaf qopheen kee maal fakkaata? Maal fakkaata qophoofteetta? Moo wanta daddaatti qabamtee ibsaan kee culcul jedhee hirriba siin jedhee wanti biyya lafaa si urursee wanti darbu si urursee si dagachiisee jira moo akkami? Oh, hallelujah. Hallelujah. Gooftaa Yesus Kiristoosin ibiddi Waaqayyo afurri Waaqayyo hallelujah. Oh, yes. Cida hoolicha irratti akka argamnu cida hoolicha duukaa ol galuu akka dandeenyu warra qophaa'an Waaqayyo nu haa taasisu. Amen. Amen. Makradi lava yadona majana magaya dona mas. Guyyaa gammachuu keenya waaqarra. Gooftaa keenya sanuudu yaagarra. Ergamoota wajjin hojjennee hin farfaanna. Hojjennee hin furraanna. Hojjennee hin farfaanna. Hojjennee hin furraanna. Hojjennee hin farfaanna. Hojjennee hin furraanna. Oh, rasa katola dina magaya. Jesus. Hallelujah. Gooftaa Yesus Kiristoos. Ramajana magaya dona. Hallelujah. Oh, Waaqayyo sagalee dhageenya nu eebbisu. Amen. Esti daqiiqaa tokko karadheetanii daqiiqaa lamaan tokko karadheetan gara obboleettii kootti deebisa. Hallelujah. Harki keenya lachuu gara Waaqayyootti ol kaasna. Kadhanna Waaqayyoon. Hallelujah. Obboleessaa Misiraachoo. Hin dhufa Yesus. Amen. Hallelujah. Amen. Nesti misiroosi furachuudhaaf hin dhufa. Inni si naqate hin dhufa. Hin dhufa. Hallelujah. Amen. Oh, lava gato ramajana magaya ramajana magaya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ya Waaqayyo gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amen. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amen. Maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Amen. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Makradi lava yagladina jana magaya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin humna sagalee kanaan humna sagalee kanaan waldaa kiristaanaatiif dammaqinsi haa ta'u. Amen. Haara'umsi haa ta'u maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Amen. Dammaqinsi haa ta'u haara'umsi haa ta'u maqaa gooftaa Yesus. Humna sagalee kanaan humna sagalee kanaan hallelujah. Hallelujah. Dagattee jirtu hallelujah. Lubbuun dagattee jirtu har'a dammaquun haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin.
Amen. Ergama sedagatte kan jirtu waldaan kiristaana maqaa Yesuusiin dammaquun haa ta'u. Ergama guddaa Kiristoos Yesuus waldaatti kennee deeme waldaan dagattee jirti. Oo raftee jirti maqaa Gooftaa Yesuusiin dammaquun haa ta'u. Dammaquun haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin dammaquun haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin. Oo Raamajana magaalaa doona jana magaalaa doona haleluuyaa Yesuus. Haleluuyaa Yesuus dammaquun haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus. Dammaquun haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Saba kee dammaquun haa ta'u. Waan yaa Waaqayyo hirriba nu godhee jiru irratti waan nu booji'ee jiru irratti maqaa Yesuusiin nu dammassi. Amen. Nu dammassi Yesuus.